Jaarsi Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan waliin marii gaarii gaggeessaa jirra kan jiru ta'ullee gama kaaniin ammoo mariin ammaa kun fashallaan Iraantu itti gaafatama jechuunis dhaadatan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald J. Tiraamp bulchiinsi isaa Iraan waliin marii gaggeessaa akka jiru ibsuun maddii oduu Rooyiters akka gabaasetti xata biyyoonni lamaanuu marii guyyaa guutuu gaggeessaa kan oolan ta'uu hime. Tiraamp Iraan waliin marii baay'ee gaarii gaggeessaa jirra jechuun waraana ji'a 5f tures waliigalteen xumuruu akka danda'an akeekuusaa dubbate. Biyyoonni lamaan mariitti deebi'uu hordofee ulaan Hormuz banamuu irratti waliigalteen ni taasifama abdii jettuun gatiin boba'aa addunyaa yoo gadi bu'u mallaa kanaatiin gabaan istookee kan biyyoota Eeshiyaa akka ol ka'uu danda'u Rooyiters gabaasee jira. US fi Iraan marii gaarii godhaa akka jiran Tiraamp kan dubbate turtii miidiyaa Fox News waliin taasiseen yoo ta'u Iraan yeroo dhihootti ulaa Hormuz akka bantu beeksiftees ja'a. Tiraamp daawwannaa isaa Kaalifoorniyaatti taasise irratti Iraan waraana kana xumuruuf waliigaltee raawwachuu feeti jechuun ummataaf himan. Kunis fedhii isaa fedhii Iraan godhuu waan barbaadu fakkaata. Aangoonni Iraan garuu Ameerikaa waliin marii gaggeessaa hin jirru jechuunis ibsan. Akka Doonaald Tiraamp ji'utti marii guyyaa guutuu irra oolan kanaan ulaan Hormuz yeroo dhihootti banamuu qaba kan ji'u Tiraamp Iraan marii kanaan waliigaltee irra hin geessu taanaan qiyaamaa itti buufna jechuunis dhaadate. Warri Qatar ammoo tattaaffiin jaarsummaa US fi Iraan jidduutti waraanni akka dhaabbatuuf taasifamaa jiru bu'aa buusaa jira jechuun kan isaan himan. Qatar kana ibsuudhaan booda gatiin boba'aa addunyaa saffisaan irratee jiraachuus himan. Tiraamp akka ji'utti Iraan sanada bareedaa mallatteessuuf carraan dhumaa isiin qabdu amma jechaa jira. Iraan dhimma ulaa Hormuz irratti Oomaan waliin mari'ataa jiraachuu ibsuun torbee kana ammoo mariin kamiyyuu akka hin jirrees himte. Iraan wayita boba'aan gadi bu'ee jiru kanatti yoo ulaa Hormuz hin banne Ameerikaan haleellaa laaleessaatu isii eeggata jechuunis akka dhaadachaa jirtu Rooyiters gabaasee jira.